Tole qormaanni kutaa 12 firiin Ifoomeetii jira bakka gammaddan isiniin jecha kallattiitiin ilaallachuu dandeessan karaalee salphaa sadiitu jiru. Isaanis teelegiraamii, weebsaayitii akkasuma SMS'dha jechuudha. Barattoonni keenya yeroo kanatti argattanii viidiyoo kana ilaaltanii xumurtanii booddee gara ilaallachuutti akka seentan isiniin jenna. Maaliif yeroo baay'ee namni waan ariifatuu fi waan jarjaruuf miira gammachuu keessallee waan seenuuf akkaataa itti ilaallatu dhabee yeroo inni itti jiru saayitii tursu ni jira jechuudha. Kanaaf saayitii ja'aatiin ifoomee jira. Saayitii ja'a walakkaa irraa kaasee immoo ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Intarneetii irratti weebsaayitiidhaan fayyadamuu ni dandeessu. Karaa teelegiraamii illee akkanuma SMS fayyadamtanis itti daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Karaalee sadaniyyuu bifa salphaa ta'e tokkoon isin agarsiifna jechuudha. Viidiyoo kana dhumatti ilaalaa, like, share, follow, comment nu godhaa isin jenna jechuudha. Hordoftoota keenya kamanumaa carraa gaarii isin jechaa gara viidiyoo keenyatti dabarra. Weebsaayitiin ilaallachuudhaaf jalqaba Chrome keessa ni seentu jechuudha. Chrome keessa erga seentanii booda bakka kanarratti search bakka jettu irratti ni barreessitu es jettu sanaan booddee edu jettanii search gootu jechuudha. Bakkanatti search erga gootanii akkasitti isiniif fidaa jechuudha innumtiyyuu. Sanaan booddee isa jalqaba yeroo kana ni tuqaastu jechuudha. Argan isinii banetti amman isinii banutti oobsitanii eeggattu jechuudha. Weebsaayitii ammaarraa SMS illee ni argattu, Telegram illee ni argattu jechuudha. Sanaa booddee bakka namatti registration number keessan kan ittiin galmooftan jechuudha. Bakka kanarra ni seensistu jechuudha. Fakkeenyaaf 058865 fakkeenyaaf kana giniin seensa itaansee school code keessan asirratti barreessitu jechuudha. Sana booda bakka check your information jedhu seenuun ni tuqaastu. Sana booddee isiniif fidaa jechuudha. Weebsaayitii fayyadamuudhaan karaa kana ilaaltu jechuudha. Amma saayitii kana weebsaayitii irratti yoo ilaalle baay'ee busy ta'a jechuudha. Kanaaf irra deddeebitanii yaaluu qabdu yookiin immoo bakka connection jabaa ta'e wifi yookiin bakka networkiin kan jiru deemuudhaan ilaallachuu dandeessu jechuudha gama kanaanii. Inni biraan immoo SMS'dhaan warri ilaaluu barbaadanii gara baadiyyaa kan jirtan har'a isiniif hojjetu jechuudha. SMS kan hojjechuu danda'u warra teelegiraamiidhaa fi weebsaayitii qofaa jechuudha. SMS'dhaan ilaallachuu barbaadan immoo warri baadiyyaa boriitu yookiin gara galgalaa yookiin halkan ilaallachuu dandeessu. 6284 irratti full information inni isin gaafatu erguudhaan registration keessan maqaa keessan erguun ilaallachuu ni dandeessu yookiin amma inni isiniif deebi'utti oobsitanii eeggachuu danda'uu qabdu jechuudha. Erga ergitanii booda deebisee isiniif erga oobsitanii eeggachuu ni qabdu jechuudha. Inni dabalataa karaa teelegiraamii akkamitti ilaallasa jedhuuf karaa teelegiraamii illee har'a ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Teelegiraamii keessanii seentu jechuudha jalqaba. Teelegiraamii keessan keessa seenuudhaan bakka bootii ta'e search ni gootu jechuudha. Kun kanuma antenaa keessanidha jechuudha. Bakka kanarra seenuudhaan asirratti jechuudha. Bakka kanarratti teelegiraamiidhaaf jechuudha. EAS boot jettanii galchitu jechuudha. Asirratti immoo EAS boot jettanii searchii gootu akkasitti isinii fidaa jechuudha. Jalqaba irratti riizaaltii jechuudha. Asirratti ni argitu. Fakkeenyaaf eloo jettu yookiin waanuma tokko caaftan start jettu isinii fidaa jechuudha. Asirratti ES jettanii searchii gootan akkasitti isinii fidaa start jettu jechuudha. Bifa kanaan ilaallachuutti ni dandeessu. Carraa gaarii isiniin jenna. Milkaa rabbi nama gammachuu isin haa taasisu. Barattoota keenya milkaa nagaan oolaa. Ibsa bal'aa akkuma kenname ni beektu daawwataniitu jennee ni amannaa ni abdannasi.
ibsi kenname kun barnootuma kanaan haala qormaataa ilaalchisee waan ta'eef waan jajjabeessuuf waan jajjabeeffamuu qabudha jechuudha. Galatoommas ni jenna.